akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Dr. Jaalala Dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a kan laallu wantoota gonkumaa gochuu hin qabne jaalala fageenyaa keessatti yeroo jaalallee keenya wajjin jirru jaalallee dhiiras ta'ee jaalallee dubartiis wantoota kanaa yeroo jaalala fageenyaa keessa jirru gonkumaa gochuu hin qabnu. Wantoonni kunniin maal faa maaliif gochuu hin qabne yoom faa gochuu hin qabne akkamitti gochuu hin qabne kan jedhu hanga dhumaatti wajjin turtan wantoota kan hundaa addaan baafattu. Wantoonni kunniin maal faa kan jedhuu fi hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Jaalala fageenyaa keessa yeroo jirrutti jaalala fageenyaa keessa jiraachuun ufiifuu baay'ee tokko ulfaata. Sababni isaas akka nama jaalalaan qaamaan wal bira jiruuti miti. Guyyaa waliin agarru qaamaan wal bira hin jirru. Namoonni jaalala fageenyaa keessa jiran biyya garaagaraa, magaala garaagaraa, magaaluma tokko ta'anii bakka garaagaraa keessa jiraachuu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa tokko keessa ta'anii bakka garaagaraa addaan fageenyaan jiraachuu danda'u. Garuu kana magaalaa tokko keessa jiraachuu baay'ee akka qaamaan addaan fagaachuu yookaan ammoo biyya jiraachuuti miti. Kanaafuu jaalalli fageenyaa mataa isaatiin addaan fagaachuun yookaan addaan fagaatanii wal jaalachuun hanga tokko baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Kanaafuu jaalala biyyaa ta'anii fageenyarraa wal jaalachuun mataan isaatu tattaaffii fi obsa baay'ee gaafata. Jaalala fageenyaa itti fufiinsa qabaachuu fi qaamaan wal bira hin jirtu garaagarummaa guddaa gara biyya adda jiraachuu danda'a. Waan namni sun keessa jiru hin beektu jaalala fageenyaa keessa jiraachuun baay'een salphatu. Akka jaalala qaama wal bira jiraniiti miti jechuudha. Yeroo jaalallee keetiin addaan fagaattee jirtu kophummaan baay'ee sitti dhagahamuu danda'a. Jaalalleen keessi bira hin jirtu isi argachuuf baay'ee hawwitaa. Kan erga jenneen booda erga wantoota kan addaan baafneen booda jaalalli fageenyaa kun jaalallee kee wajjin akka itti fufiinsa qabaatu wantoota ati irraa of qulqulleessuu qabdu ni jiru. Wantoonni kun maal fa'a? Wantoonni ati gochuu hin qabne gonkumaa jaalala fageenyaa keessatti gochuu hin qabne wantoonni kunniin maal fa'a? Tokkoffaa yeroo hunda bilbila bilbiluu. Jaalallee kee qaama wal bira hin jirtu addaan fagaattee jirtaa mis goota. Sirraa fagoo jirtis ni yaaddaa ni hawwitaa. Kanaaf yeroo hunda bilbiluu feeta. Yeroo hunda bilbilta. Itti dubbachuu barbaadda, itti haasa'uu barbaadda, wajjin dubbachuu barbaadda. Garuu wanta ati beekuu qabdu yeroo itti bilbiltu, yeroo wajjin dubbattu namni ati itti bilbiltu dalagaa qabaachuu danda'a, jiruu fi qabaachuu danda'a. Wanni hunduu yeroo hunda namaan guuttu bilbiltee jeequu dandeettaa jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda waan yaaddee fi waan hawwitee fi waan argachuu barbaaddu fi itti bilbiltee amma itti bilbiluun jeequu dandeettaa jechuudha. Maaliifin sa'aatiin keessa wal fakkaachuu dhabuu danda'a. Biyya addaan fagoo jiraattanii yookaan namni sun dalagaa irra jiraachuu danda'a yookaan ati dalagaa irra jiraachuu dandeetta. Kanaafuu gonkumaa amma itti bilbiltee murtii hin kennin. Lammaffaa yeroo jaalallee keetiin fageenyaan addaan jirtu wanta ati gochuu hin qabne deebiin hin jiru. Deebiin hin jiru jechuun maal jechuudha? Akkana ta'a jechuudha. Lamaan keessan qaamaan wal bira hin jirtan. Yeroon isin itti wal agartan karaan isin itti wal agartan karaa meesejiitiin yookaan imootiin yookaan ammoo bilbilaan wal agartu. Yeroo jaalalleen kee meesejii si ergu fakkeenyaaf jaalalleen kan kee meesejii si erga isiin meesejii si ergiti inni meesejii si erga. Yeroo si ergu maal sirraa eeggata? Deebii sirraa eeggata. Naa deebisaa, inni naa deebisaa, isiin naa deebistii jedhee sirraa eeggata. Yeroo ati deebisuu fiddee deebiin hin jirre yookaan yoo deebiin hin argamne namni sun yaaddoo keessa seenuu danda'a yookaan ammoo maal ta'e jedhee dhiphachuu danda'a yookaan ammoo siif cinqamaa jechuudha. Kanaafuu yeroo meesejii argitee yeroo meesejiin si argame yookaan ammoo waan karaa itti wal argitan imoos ta'ee WhatsAppis ta'ee Facebookis ta'ee karaa hundaanuu karaa itti wal argitan yeroo meesejii argitu biizillee odoo taate
yookaan ammoo yoo jidduun yeroo qabaatte waan sun deebisuufii qabdaa jechuudha yeroo agarte sunitti. Wantoonni ammoo jaalala fageenyaa diigan kan sadaffaa abdii guutamu. Fakkeenyaaf jaalalleen qaama wal bir jiran yeroo hunda wal arguu, qaama wal arguu, sarpiraayis wal godhuu yookaan ammoo kennaa walii kennuu, abaaboo walii kennuu, qaama wal bir jiru, magaalaa tokko jiru, bakka tokko jiru, olla tokko jiru, ganda tokko jiru jechuudha. Garuu yeroo qaama wal bira hin jirre yeroo fageenyaan addaan fagaattanii jirtan yookaan biyya gara garaa jirtan addaan fagaattanii jirtan waa baay'ee irraa eeggatta. Qalbii keetii waa baay'ee irraa eeggatta garuu namni sun qaaman si bira hin jiru. Abdii guutuu qabdaa jechuudha. Qaaman wal bira hin jirtan guyyaa guyyaa wal argitan sarpiraayis waliin gootan. Kanaafuu waan irraa eeggattu sunillee waan agartee abdiin irraa eeggattu sunillee qaama wal bira waan hin jirree fi akka irraa eeggattutti akkuma qaama wal bira hin jirre sunitti abdii keetillee irraa xiqqeessuudha jechuudha. Kana jechuun inni sin jaalatu yookaan ammoo ati san jaalattu jechuu miti. Haala jiru ofii mijeessitee abdii keetis waan irraa eeggattus gaaf tokko yeroo wal bira jiraanne yookaan yeroo wal bira geenne waan akkanaa waliin goona ka jedhu qalbii kee keessatti abdii keetiin ofii qabatta malee kana maa laaltee yookaan ammoo kanam qaama wal bira jiru sun laaltee inni kun akkas godhaa fi isiin kun akkas gooti fi naa maaliif akkas hin goone yoo jette rakkinnaa. Kanaafuu jaalalleen kee qaama waan si bira hin jirreef abdii kee of keessa qabattee inni waan qaamaaf na bira hin jirree fi kana jechuun ammoo inni nan jaalatu jechuu miti isiin nan jaalatu jechuu miti jettee abdii kee guutame sun ofii guutuu qabdaa jechuudha malee abdii kee guuttee akka biraatti yaaduu hin qabdu jechuudha. Wantoota jaalallee wal bira qaaman hin jirre gochuu hin qabne gonkumaa gochuu hin qabne ka arfaffaa immoo rakkinna ofii adda baasanii beekuudha. Jaalalleewwan qaaman wal bira jiraniyyuu rakkinna hedduu keessa jiraatu. Garuu yoo jaalallee qaaman wal bira hin jirre taatee fageenyaan gargar jiraattan taate rakkinna baay'ee isin mudachuu danda'a. Wal diduu dandeettu, wal loluu dandeettu. Osoo addaan fagoo jirtanillee wal loluu dandeettu, wal diduu dandeettu osoo addaan fagoo jirtanillee. Jaalalli fageenyaa rakkoo guddaan guutamee jira. Kanaafuu rakkinna keessan adda baastanii beekuu qabduu jechuudha. Namni jaalallee fageenyaa qofa osoo hin taane namni wal bira jiruyyuu wal loluu danda'a. Garuu ka fageenyaa kun qaamallee wal bira hin jirreef miirallee waan wal eeggattaniif baay'ee tokko rakkoo hedduu qabaa. Rakkoo sun irra xiyyeeffattanii furachuu qabdanii jechuudha. Yoo kun hin taane ammoo hanga addaan bahuu hunda ga'uu ni dandeessu jechuudha. Wantoota jaalalleen qaama wal bira hin jirre gonkumaa gochuu hin qabne keessa hin argamtu. Yeroo jaalala fageenya keessa jirrutti karaan nuti wal arginu karaa WhatsAppii, karaa bilbila keenyatiin, karaa iimootiidhaan ta'a jechuudha. Garuu wanti jaalala fageenya keessatti hin gorfamne gonkumaa bilbila kee cufuu hin qabdu. Bilbila kee gonkumaa cufuu hin qabdu. Karaan ittiin wal argitan karaa bilbila keetii, iimeelii illee osoo ta'e karaa bilbila keetii xalayaa. Xalayaan kun amma hafee jira. Namni baay'een duraan xalayaa walii erganii garuu amma karaa bilbilaatiin wal arganii. Kanaafuu karaa ittiin argamtu suni argamuu qabdaa jechuudha. Cufuun hin gorfamu. Karaan ittiin wal argitan cufuun hin gorfamu jechuudha jaalala fageenya keessatti. Yeroo jaalala fageenya keessa jirtan wal ati beekuu qabdu osoo baay'ee waliin haasoftanii yookaan xiqqoos wajjin haasoftanillee yeroo hunda argamuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf wanti emergency ta'e tokko wanti hatattamaa ta'e tokko dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu karaa ittiin wal argitan sun hin argamtu taanan karaan sun cufamnaan rakkoodha jechuudha. Namni sun addaan fagaataa duraanuu qaama wal bira hin jiru. Karaan ittiin wal argitan sunillee ka cufamu taanan wal dagattanii jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda karaan ittiin wal argitan, karaan ittiin waliin haasoftan argamuu qabdanii jechuudha. Wantoota jaalallee wal bira hin jirre qaama wal bira hin jirre gonkumaa gochuu hin qabne ka ja'affaa ammoo gargar badu. Qaamaan wal bira yeroo jiraatte yeroo hunda bilbilaanis wal qunnamtuu wal agartanii garuu yeroo qaama wal bira hin jirre osoo biizillee taate meesejii yookaan ammoo text meesejii yookaan ergaa kan kee yoo argite deebisuufii qabda. Sagaleenis ergaa erguufii qabda. Yeroo karuma ittiin wal argitan hundaanuu jechuudha. Gargar baduun baay'ee hin barbaachisu jechuudha. Osoo biizillee ka ta'u taate yoo dandeette ergaa ergiif meesejii
Yoon dandeenye sagalee kaa'iif sagalee namaa kaa'uu ni danda'ama. Appoonni baay'een sagalee erguu ni dandeetta. Haaluma keessa jirtu irratti karuma dandeettiin baduu hin qabdu jechuudha. Karaa ittiin wal argitan suni yookaan turtellee taate erguu meesejii dhaamsa kaa'uu qabdaa jechuudha. Wantoonni jaalallee wal bira hin jirre gonkumaa gochuu hin qabne keessaa ka torbaffaa sobuu. Osoo jaalallee kee gammachiisuuf jettee sobdellee dhumarratti jaalalleen kee sun isiin yookaan inni waan sobamsuun addaan baafatee beekee jennaan amantiin keessan ka jidduu keessan jiru baduu danda'a jechuudha. Yeroo hunda waan ati sobdu itti fakkaata. Soba keessatti jaalalli ni diigama. Jaalalli sobaan hin ijaaramu ni diigama jechuudha. Sobni baay'ee jaalala diiga. Kanaafuu sobuu hin qabnu, waan dandeenyu dhugaa dubbachuu qabna. Waan wajjin jirru, waan agartee rakkina keessa jirru, wal amantaa irratti, dhugaa irratti waan hundaa'e ta'uu qabaa malee gonkumaa jaalala fageenya keessatti sobnaan diigamee jira jechuudha. Jaalalli sun jalqabarraayyuu diigamee jira, dhuma irratti illee hin ta'uu jechuudha. Kanaafuu waan dhugaa, waan agartee walitti isin fiduu, waa'ee amantaa irratti ijaarame waan akkasii sun irratti xiyyeeffachuu qabdan malee soba irratti ijaaramnaan jaalalli fageenyaa hin ta'uu jechuudha. Jaalalli fageenyaa qofaa miti, jaalalli qaama wal bira jiranuu sobni keessa gallaan jaalalli sun karaa diigamuutti deemaa jechuudha. Maarree hordoftoota koo qophii har'aa irraa waa baay'ee akka barattan abdii guutuun qaba. Ammoo chaanalii kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoon kun isinitti tolaan mallattoo like jettuun tuqa akka viidiyoo akkana dalaynu baay'ee nu gargaara. Ammoo namoota agartee viidiyoo lamaan armaan olitti isinii bahu kana laalaa kun amma viidiyoo lamaan iskiriinii irratti isinii bahu. Ispoonsar keenya Aadaa Jaawoo baay'ee galatoomfanna. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaan.